Akka jirtu daawwattoota Oromiyaa 11 kun qophii keenya qophii suna guyyaati. Qophii suna guyyaa har'aatiin wantoota Oromiyaa fi biyya alaa keessatti adeemsifamaa jiru odeeffannoo muraasa qabannee dhiyaannee jira jechuudha. Abduu Naasir wajjin jiraarras. Abduu Naasir akkam? Fayyaa Abdii akkam? Galatoomii kanumaan gara qabxiiwwan har'a qopheeffannee odeeffannoo barbaachisaa ta'u wal qabnee jira jechuudha hawaasa biraan ga'uudhaaf. Qabxiiwwan har'a irratti machuu deemnu keessaa jalqaba irratti kan argamu waa'ee hiriira yeroo ammaa kanatti adeemsifamaa jiru. Hiriirri biyya alaatii fi biyya keessaas isa durii caala daran hammaateetti dhufaa jira. Isa kanarraa odeeffannoo qabdu yoo jiraate. Odeeffannoon qabu hiriirri biyya keessaatiif alattis haala addaatiin deemaa jira. Biyya keessa fakkeenyaaf fudhattee magaalota akka naannoo Oromiyaa keessatti magaalota hedduu Harargee Bahaa Lixaa, Arsii Bahaa Lixaa akkasumas gara Wallagga Qeellam Wallaggaatti naannoo Booranaatti Naqqamte irraa Naqqamte akkas magaalota hedduu keessatti fakkeenya dheeraa fudhachuu dandeetta. Shaashamannee dheeraa Shawaa keessatti illee jechuudha. Hiriirri deemuu jira. Gara biyya alaatti magaalota hedduu jira. Ardiiwwan garaagaraa keessatti deemuu jira jechuudha. Fakkeenya USA, Kaanadaa, Awustiraaliyaa akkasumas Yuuroop illee jechuudha. Guyyoota muraasa kanneen hiriirri hanga ammaatitti akkuma deemetti jira jechuudha. Fakkeenya Kaanadaa, Albertaa, Yuuroop irraa Jarman magaalaa Muunikitti hawaasni Oromoo hiriira adeemsisu jira. Akkasumas gara Ameerikaa yoo dhuftu Siyaatil, Ohaayoo, DC, Minisoota, Denver kanneen magaalota hedduu keessatti hiriirri deeggarsa hidhamtoota siyaasaa lagannaa nyaataa irratti argamaniif akkasumas mormii mootummaa biyya bulchaa jiru kana adeemsifamaa jira jechuudha Abdii. Isuma kanaan fakkeenyaaf gama hiriira biyyaatti yeroo deebinu hiriira biyyaa yeroo ammaa adeemsifamaa jiru keessaa akkaan hedduu adda taas tokko muraasa isaanii jira jechuudha. Maaliifuu naannoowwan muraasni fakkeenyaaf kan komaandi poostii jala jiran waggoota hedduu jechuudha. Fakkeenyaaf godina Wallaggaa fi gara Kibbaatti gara Gujiitti waggoota hedduudhaaf komaandi poostii jala turanii biyyi guutuun akkuma komaandi poostii ilaalamaa. Haa ta'u malee garuu mootuu isaan lamaan adda durummaadhaan sababii dhaabota siyaasaa mormituutiin wal qabatee waggaa 2 waggaa 3 hanga mootummaan kun aangoo jiru hundasaa komaandi poostii jala turan jechuudha. Isaanis amma yeroo ammaa kanatti komaandi poostiin sun osoo isaan hin daangessin sagalee isaanii dhaggeeffachuudhaaf bahanii jiru jechuudha. Fakkeenyaaf kan Wallaggaa jenne kun waan hedduu nama ajaa'ibu osoo komaandi poostiin jiru isa cabsanii hiriira bahanii namoota siyaasaaf jedhamanii hidhaman kana bira dhaabbachuun isaanii sabni Oromoodhaa hagam akka sirna kana fudhatti baachuun feene isa agarsiisudha jechuudha. Gama biraatiin kan biyya alaas kaastee jirta. Kan biyya alaa keessaas fakkeenyaaf Minisootaa fudhannee qabbana guddaatu jira. Qabbanni negatiiva keessa jira. Akkuma kaleessa gabaasni turre gabaasa addaa keenya keessatti isarrattis manguddoowwan ijoolleen qabbana san osoo hin sodaatin hidhamtoota siyaasaa isaanii kana kan miidhamaa jiraniif sagalee ta'uudhaaf akkasumas irra caalaatti mootummaa yeroo ammaa kana filannoo tokkoon alatti uummata kan dararaa jiru. Mootummaan kun filameetii miti bakka san jiru yeroon coomsaa isaaf kennamtes dhumtee jirti. Isa irraan dabruudhaan hawaasa dararaa jiru kana balaaleffachuudhaaf fi kan isaan hiriira geggeessaa jiran jechuudha. Tokko akkuma jenne warroota dhaban bira dhaabbachuudha. Lammaffaa mootummaa mataa isaa irratti jechuudha. Akka du'aa fi ajjeechaa uummata irraa dhaabbatuu fi hiriirri kun kan bahamaa jiru. Guyyoota lamaan dabranis gabaasnee turre. Gaafa sana magaalaa takka lama ture. Mootummaa bal'atee Oromiyaa guutuu wal gahee jira. Gama biyya alaatti mootuu akkumatti kaasuudhaaf yaalte gaafa jalqaba Minisootaatti mul'atee amma mootuu Kaanaadaas akkasii Ameerikaas toota hedduu irratti mul'atee jira. Gama Yuurooppitti ce'ee jiru jechuudha. Akkuma itti uffattee jira. Isa kanarratti wanti itti dabaltoo jiraatti daballeetiin gama qabxii taanutti dabarra. Dhaadannoowwan hiriira mormii waliigalatti hiriira deeggarsaatii fi hiriira mormii kanarratti dhaadannoowwan garagaraatu keessattuu hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hundi haa hiikaman. Firii Jawaar Mohaammed, Firii Baqqala Garbaa, Firii Hamzaa Booranaa, Shamsuddiin Xahaa kanneen guutuu jechuudha. Akkasumas hidhamtoota siyaasaa waliigalatti hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa keessatti dararaa garaagaraa keessa deemaa jiran guutumaan guututti haa hiikamanii waa'ee maatiiwwan hidhamtoota siyaasaa illee kaafnee turre asiin dura jechuudha. Wanni addaa wanni hiriira kana keessatti mul'ate gara Booranaa yoo deemtu
hiriira barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa yaabalootti kaasan irratti dhaadannoo tokkotu itti dabalamee ture. Dhimmi horsiisee bultoota Booranaa ka'uudha qabaa xiyyeeffannaan kennamuufii qabaa ka jedhu sunis maaliif addunyaa kanarratti beeytaa waraanni boqonnaa namaan kennine beela gaafa horiin sirraa dhumate gaafa beelli sitti dhaabate filannoo biraan qabdu jechuudha. Kanaaf wanti addaa irra dabalame sanii jechuudha. Hiriirri kun garam deemaa jira ka jedhu akkuma argaa jirtu babal'ataa deemuu jira. Furmaanni isaa gaafii hawaasni bal'aan gaafate. Kanaaf mootummaan deebii kennuu qofa natti fakkaata. Tole haa ta'u gabanumaan gamattaa nutti dabalachuudha qabxii kenneedha salammataatti. Inni taanu mootuu fakkeenyaaf torbaan lama akkas gahee jira yeroo ammaa kanatti Yellow Movement halluu keelloo uffachuudhaan warroota hidhamtoota bira dhaabbachuudhaan sochii qindaa'e tokko ture qindaa'ee hanga ammaatti itti fufaa jira. Haa ta'u malee mootuu sochii kanarratti adda durummaadhaan kan sochoosaa ture gaazexeessituu Masarat Dhaabaa jalqaba hidhamteetiin wabiidhaan baatee hiriyoota isii hojii jechuudha. Amma mootuu guyyaa kaleessas akka deebiteetiin mana isiirraa fuudhamteetiin deemtee odeeffannoon agarsiisaa jirutu jira. Inni hoo kam? Abdii wanti jiru biyya san keessatti beekta addunyaa kana guutuu keessatti ati biyyuma san dhiisiitiyyuu namni haqaaf dhaabbatu qormaatan dhabu. Hidhamtoota siyaasaatiif sagalee ta'uudhaa fi gaazexeessituu Masarat Dhaabaa muuvimentii kana wanti isin jalqabdee fi nutis hidhamtoota ka jedhu. Maaliif ammas ejjennoo isiirraa socho'uu dhabdee imimmaan viidiyoo tokko yoo ilaaltee jiraattee fi laayivii seentee boo'aatiin haala hidhamtoonni siyaasaa keessa jiran keessattuu warroonni lagannaa nyaataa irra jiran gabaasaallee turte. Kanumaaf ejjennoo isiirraa socho'uu diddee jennaan ammas deebisanii waan hidhan natti fakkaata. Yeroo baay'ee wanti mootummaarraa mul'atu fakkeenyaaf nama tokko haqaaf qabsaa'u nama tokko dhugaa isaatiif kan dhaabbatu hidhuudhaan ajjeesuudhaan waan kaayoo isaarraa gara birootti deebisan itti fakkaata yeroo baay'ee jechuudha. Garuu mootuu dheengadee hidhama jettee irraa nafne ammas deebitee lammaffaa hidhamte jechuudha. Kan biraas akkasuma dabaleettuma hidhamu garuu qabsoon gamoo fuulduraatti kan adeemsisaa jechuudha. Isaan kanuma jenneetiin keessaa bahuudhaaf jechuudha waa'ee hiriira biyya keessaa fi alaa ta'e adeemsifamaa jiru kanarratti. Qabxiin taanu mootuu waa'ee leenjii gaazexeessitootaaf. Achi biroo osoo hin gahin Abdii bakka lagannaa nyaataatiin wal qabatee waan xiqqoo kaasuu barbaada. Dhiyeenya kana gaafii abbootii amantaatiif akkasumas hayyoota dhaabolee garagaraatiif yaamicha goonee turre hawaasni Oromoo guutuun yaamicha godhaa ture. Yaamichi sun awwaannaa argatee namoonni tokko hooggantoonni tokko dhaqanii dhiyeenya kana hidhamtoota siyaasaa lagannaa nyaataarra jiranillee gaafatanii turanii isaan wal qabatee yaada maxxansa namoonni achitti ziyaaran yookiin laalan tokko maxxansan keessattuu fakkeenya Ustaaz Kaamil Shamsuu yaada afaan beennuun jedhu tokko irratti namoonni tokko yaada tokko kennatanii jiran. Maaliif mufiin gara hawaasaatti illee dhufee jira. Isaanis deebii kennanii jiranii akka nama tokkotti immoo wanti natti mul'atu jechi sun akkaataa ati interpreetitti goote yookiin akkuma ati hiikkatetti jechuudha. Afaan beennuun jechuun fakkeenyaaf Kaamil Shamsuu nama seera baratee jiru afaan seeraatiin itti himuun mala nama amantii beekuu gara amantiitiin gorsuun mala gara biraatiin immoo afaan beennuun jechuun Oromoon waliigalatti afaan inni beeku afaan Oromooti. Kana natti fakkaata Abdii kanaan osoo bira tarree yaada kana. Tole isatti deebinaa dhumarratti qabxii dhumaaf kaannee ture haa ta'u galuu muutama tokkaaf ta'irta. Annis isarratti waan jedhu qabaa isaan xumurra jechuudha. Isumatti osoo seeneen duratti kan leenjii gaazexeessitoota kana odeeffannoo waan gammaatti sassaabannee hawaasa biraan geenyeetiin waa'ee abbootii amantiitii fi hayyoota kanaan xumurra waan ta'eef. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kanatti filannoon mootummaan ni gaggeessa jedhee jira. Filannoo akkam akka ta'e garuu mootuu ifaa miti maaliifuu warroonni mootummaa kanaan dorgoman hundi isaanii guutummaa guutetti jechuudha. Guutuun guutti jechuu dandeetta. Maaliifuu warroonni mootummaa kana deeggaran malee kan morman hangammaan jiran. Kan jiran iddoo hidhaati. Fakkeenyaaf hidhaabonni maqaa Itoophiyaa maatiin socho'anis hedduu jiru. Isaanis amma mootummaa wajjin dhaabbatanii jiru hedduun isaanii jechuudha. Kan maqaa sabaan socho'antu jiru. Isaan kunniin garra caaluu mana hidhaa jiru jechuudha. Filannoo mootummaan gaggeessuuf deemu kana irratti filannoon kanarratti akka sirnaan gabaasaniif mootummaa Ameerikaatiin kan ramadame baajetaan kan qophaa'ee fi leenjiin gaazexeessitootaaf yeroo ammaa kan imbaasii Ameerikaatti kennamaa jira. Isarraa odeeffannoon sassaabattee jiraate. Gama kootiin wanni an harkaa qabu
bajanni guddaan leenjii kanaaf akka ramadamee jiru abdii gara maallaqa doolaara Ameerikaa 450,000 jechuudha. Horiin kun gaazexeessota leenjisuudhaaf ramadamee jira jechuudha piroojeektii kanaaf. Garuu gaafii kanatti ta'u gaazexeessitoonni kunniin filannoo kamiin irratti hojjechuuf yookiin daawwachuudhaaf gabaasa garagaraas hojjechuudhaaf leenjii kana fudhataa na ajaa'ibe. Maaliif bakka mormitoonni siyaasaa hedduun mana hidhaa keessa jiranitti bakka dhaaboleen siyaasaa warri hin dorgomu jedhamee eeggamaa ture hedduun isaanii amma filannoo keessaa haqamee jira gara boordii filannootiin yoo fudhatte. Bakka isaan kunniin hin jirretti maal wajjin dorgomuudhaaf jarri kun hoo maal daawwachuudhaaf eenyu waliin dorgomaaraa daawwachuudhaaf bakka kanatti leenjii fudhataaran kan jedhu illee gaafii natti ta'a. Kabiraa ammoo USA'n filannoo kana keessa daawwachuudhaaf biyya san dhaquun gama tokkoon anaaf Ameerikaan dhugaasiin jedhaan tapha qoosaa na fakkaata. Maaliif akka hooggantoonni siyaasaa hedduun hidhamanii beekanii akka paartiileen dorgomtootaa hedduun filannoo keessa haqamanii beekanii osoo gaafiin hawaasni gaafataa jiru deebiin argateen kana daawwachuudhaaf piroojeektii kana maallaqa haganaa ramadanii achirratti argamuun kun namaan qoosuu na fakkaata isaanuyyuu kana fakkaata abdi. Ameerikaan fakkeenyaaf kun yeroo jalqabaatiif miti fakkeenyaaf yeroo Mallasis yeroo Hayilamaariyamis filannoo yeroo san taasifame irratti jechuudha mootummaan dhibbatti injifadhee yeroo gabaasutti mootummaan sirriidha jedheetiin fakkeenya Obaamaan afaan ofiitiin waan deeggarii qabachuudha filannichi haqa qabeessa filannoo paartiin tokkichi dhibbatti injifate filannoo haqa qabeessa jedheetiin fudhatee jiru jechuudha. Kanaafuu Ameerikaan gaafii hawaasaa osoo hin taane yookiin ammoo kan dhaaba siyaasaa garagaraa mormituu osoo hin taane isaan fedhii dhuunfaa ofii qofa akka barbaadanidha. Fedhiin dhuunfaa isaanii isa kana keessa maal akka ta'e ifa ta'uu baatus wanti isaan laalutti jiran fedhii ofiiti malee kan biyyaa ta'ee mul'atu. Kan biraa immoo ta'u gaazexeessitoonni isaan leenjisaa jiran kun jechuudha. Fakkeenya biyya sana keessatti yeroo ammaa kana bilisaan gaazexeessan dalaguu danda'u kan mootummaa qofa. Miidiyaan jiran miidiyaa mootummaa qofa. Miidiyaan OMN haa ta'u kan Oromoo jechuudha kan gosoota biroos cufamanii jiran. Miidiyaa biyya jiru kan mootummaa deeggaru qofa kan mootummaaf dalagu qofa. Isaan immoo leenjii maa isaan barbaachisa. Already deeggartoota mootummaa waan taateef mootummaadhaaf dalagu waan taateef leenjiin kophaadhaaf. Naamusa gaazexeessummaa eeganii waan hin deemneef waan barbaachiseef illee hin mul'atu. Innis qabxii biraati. Isarratti hagam hojjennee bira dabarraa jechuudha odeeffannoon biraa kan dhufaa jiru hoo jiraate leenjiin kun eenyu fakkeenyamaa jiru gaazexeessaa kamii fakkeenyamaa jiru dhaabbata kamii fa'aatu irratti hirmaate kan jedhu akkuma odeeffannoo arganneen hawaasa biraan geenye jechuudha kanumaan bira dabarraa. Inni ammoo taanu qabxiiwwan ammatti kaaste waa'ee abbootii amantii fi waa'ee hayyoota irratti hawaasni Oromoo iddoo hedduurraa yaamicha dhiyeessaa ture abbootii amantii abbootii gadaa manguddoo biyyaatiif waan kan akka hin cal'ifne jechuudha. Namoonni kun lagannaa kanarratti midhamanii akka lubbuu isaanii hin dabreef hawaasni yaamicha taasisaa ture. Yaamicha kana dhagahanii hedduun awwaatanii jiranii. Fakkeenya biyya alaa kanarratti dhaabonni amantii hedduun isaanii kan ibsa baasantu jira. Kan wal gahanii miidiyaa adda addaa Oromoo irratti akkamitti akka fuulduratti deemu qabnu duratti mari'atantu jira. Walumaa galatti deebiin hayyootaa deebiin abbootii amantii hedduu jira. Kan biyya keessa akkuma ati kaastetti fakkeenyaaf Ustaaz Kaamil Shamsuu fa'aa kaaftee jirta. Hiriyoonni isaanii hedduun deemanii daawwatanii jiru jechuudha Jawaar fa'aa yookiin mootoroota jedhaman kana. Garuu inni sun hammam gahaadha. Fakkeenyaaf isaan warra hidhame dhaqanii gaafatan mootummaa immoo gaafatanii fakkeenyaaf hawaasni kun yookiin immoo jarri kun jalqabumaa fakkeedhaman mootummaa gaafatanii deebiin mootummaa irraa isaan argatan maali? Isaan akka hiikamaniif ammootu yaalii isaan taasisan maaltu jira? Yoo itti milkoofnes akkuma tiyyette hawaasatti bahanii wanta kana taasifnee jirra mootummaa ijaarsofne deebiin nu arganne kana jedhaniitiin maaf hawaasaa ifan goone ka jedhu gaafii nama hundaatti nutti fakkaata. Isarratti yoo odeeffannoo yookiin immoo yaada hin qabne kanumaan xumurra. Bakka sanitti waa dabaluu barbaada. Ammas yaamichi nuti akka nama Oromoo tokkotti abbootii amantaa abbootii gadaa hooggantoota siyaasaa Oromoo dhaabbilee siyaasaa Oromootiif goonu yoo jiraate qaama tokko qofa dhaqanii daawwachuun yookiin gaafachuun gahaa natti hin fakkaatu. Qaama lamatu walakkaa kana jira. Hooggantoota siyaasaa mana hidhaa keessa jiraniif hooggantoota biyya bulchaa jiran ammaan tana jechuudha.
isaan kun gama lachuu gaafachuu danda'u qaban. Yoo gaafatanii jiraatan hawaasa dhossoo osoo hin taane deebiin mootummaarraa yookiin qaama biyya bulchaa jirurraa isaaniif kenname yoo jiraate hawaasaaf ifa godhanii akka karaa kallattiitiin karaa ifa ta'een hawaasaaf ifa godhanii deebii argames gaafachuu isaaniitis jechuudha. Oduu hawaasaaf ifa godhanii gaarii na fakkaata abdii kanuma osoo xumuree gaarii na fakkaata har'aaf. Tole. Egaan daawwattoota Oromiyaa 11 qophii sona guyyaa keenya har'aatiin qabxiiwwan muraasa kaasnee odeeffannoo isin biraan geennee jirra jennee abdanna. Guyyaa tanumootu sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii.